What has one eye? Okay. What has one eye? Wanta ija tokko qabu maali jedha. But can't see. Garuu arguu hin danda'u. So what is the answer for this riddle? The answer is a needle. Needle. Do you know what needle is? All right. As you can see the picture, this is needle. Okay. So akkuma fakkiirraa argitan kana needle jechuun marfee jechuudha isa wayin hoddinu kana. So normally an eye is something you can see with. Akka nuti beeknutti ija yeroo jennu wanta nuti itti ilaallu jechuudha. It is something you see with, okay? Wanta ati ittiin ilaaltu jechuudha. But in sewing, okay, the eye of needle is just tiny hole. Garuu akka kanaatitti jechuudha. Waa'ee hodhaa kana wal qabate iji marfeedha. Faayidaan isii maali? It is not something that can see. Qoraan kuni isuma kirrii yookiin immoo wanta ittiin hodhan san keessa kaa'anii ittiin hodhaa san sewingii san itti godhani malee waan biraatiif hin fayyadu jechuudha. Now we are on question number 10. It says, what is innovation lets you look right through a wall? Asirratti innovation yeroo jennu kalaqa jechuudha. Kalaqni, okay, maali jedha kalaqni lets you look right through a wall. Akka ati gidaara yookiin immoo goda mana keetii keessaan akka gara alaa ati ilaaltu kasi godhuu danda'u maali? Kalaqni sun maali siin jedha. Wanta uumameetu jira ilmi namaa kan tolche akka ati gama alaa laaluu dandeessu goda keessaan. Okay? Goda manaa keessaan jechuudha. So what is the answer for this riddle? The answer is window. Okay, it is a window. So because a window is built into a wall and made of transparent material, deebisaansa maali foddaadha jechuudha. Okay, this is because a window is built into a wall and made of transparent materials like glass, you know. So when isaatis foddaan wanta transparent yookiin qaamni keessaan alatti wanta arguu dandeenyu irraa tolfame glass yookiin birciqoo irraa tolfama. Okay, which lets you see through the wall. Okay, kan akka ati ilaaltu si godhuu danda'u jechuudha. Karaa woodii yookiin immoo gidaara manaa keessaan alatti jechuudha. So it is very simple, right? Let's move to question 11. So it says, what has words but never speaks? Wanti jecha qabu, okay, jechoota qaba, jecha tokko qofaan sun jechoota baay'ee qaba, but never speaks. Garuu gonkumaan dubbatu jedha. Eenyu namichi kun? The answer is a book. A book. Kitaaba jechuudha. Okay? Deebisaan isaa maali? Kitaaba. Because a book contains words but cannot speak. Akkuma beektan kitaabni jechuudha. Jechoota qaba. If keessaa jechoota baay'ee qaba. But cannot speak. Dubbachuu hin danda'a. Hin danda'u jechuudha. It has no voice. Sagalee hin qabu. Okay? This riddle plays on the idea that words are usually spoken. So asirratti taphni asirratti barbaadame jechuudha. Hiibboo kanaan akka nuti beeknutti wanti jecha qabu hundi ni dubbataa beena. Okay? Jechoonni wanta haasoo keessaa bahaadhatti beena. Okay? Waan sababa san beeknuuf karaa biraa fa'aa deemuu dandeenya jechuudha.
You might expect something talks wanta haasa'u eegdanii turtan amma isin maali wanta haasa'u suni, okay? But in this case, the words are written, okay? Akka kitaabatti halaallu ta'e jechoonni maali? It is something written, okay? It is something written. Wanta barraa'edha jechuudha. Not spoken. Wanta dubbatamu miti jechuudha. So jechoonni kan dubbatamu nama keessaa obeedha. Garuu kitaabarra ka jiru nuutu dubbisaa jechuudha. So the book has words. Kitaaba akkuma beektan jechoota qaba kitaabni. But it never says them out loud. Ol baasee dubbachuu hin danda'u jechuudha. So you have to read them. Siitu dubbisaa jechuudha gaa jechoota san dhagaye. So kana fakkaata kan itti aanu. Question number 12 maal jedha? What runs all around a backyard yet never moves? What runs all around a backyard? Maali jedha wanti fiigu. All around backyard. Asirratti backyard jechuun qe'ee jechuudha gama duubaa mandubbee jennaan natti fakkaate afaan Oromootiin. Gaaroo ka jedhan san jechuudha. So in fiiga gaaroo kana yookiin immoo mandubbee kanarra fiiga jechuudha. Yet never moves. Garuu immoo hin deemu jedha. Ni fiiga garuu hin deemu. Okay? So it is twisting, right? Xiqqoo si wal xaxame mee deebisa. The answer is a fence. A fence. Fence jechuun maali? Dallawa jechuudha. Okay? Dallawa. This is because a fence goes all the way around a backyard. Maali? Dallawni akkuma beektan ammoo video kana yeroo agartan. Yoo suuraa kana laaltan manni as jira, mana kanaan marsee jira jechuudha. Okay? So enclosing it itti marsee jira. But it doesn't move. Wanti amma asirra barbaadame jechi run jettu akka nuti beeknutti, okay? Jechi kun jechuudha. Fiigutti beekna. So asirratti garuu fiiguu osoo hin taane itti marsuu, okay? Itti naanna'uu ka jedhu agarsiisu jira jechuudha. Okay? So this fence, it always stay in one place. Maali? Dallawni kuni manatti marse malee idduma takka jira jechuudha. So isa kana it runs around the backyard jenne akka waan inni fiigu jiru nutti fakkaata jechuudha yeroo haasofnu sanitti. So hiibboon akkana gaa dhukattuudha. Daftee namaaf hin dhuftu. So as keessatti jechoota hedduu barachaa jirra. Okay? Sammulleen as keessatti dalagaa jirti jechuudha akka gaariitti. All right. So we have two more riddles. Isa kana malee riddle lamatu nu hafa. Okay? Xumuramaa jira. All right. So inni kun maal jedha? What can travel around the world, okay, while staying in the same corner jedha. Hiikaa isaati wajjaa ilaallu. What can travel? Wanti deemuu danda'u maali jedha? Around the world, okay? Addunyaa guutuu jechuudha. Deemuu danda'a. While staying osuma taa'uu jechuudha. Okay? In the same corner. Tarafa yookiin immoo gama tokko qabatee addunyaa tanarra zoora jedha. Yookiin naannawa maali jedha wanti akkasii. Okay? Idduma takka taa'ee addunyaa guutuu waliin gaha maali wantichi sun. Okay? Sanuu iddoon inni taa'u tarafa wayii qabateetuma addunyaa kanarra zoora maali. The answer is stamp. Deebisaan isaa maali? Chaappaa jechuudha. Okay? Because when you put stamp on envelope, okay, it stays in a corner of the envelope. Usually the top right. Akkuma argitan jechuudha. Yeroo hedduu akkuma beektan envelope yookiin immoo poostaa jechuudha. Gubbarratti chaappaan tarafa gara harka mirgaa gama gubbaa kanatti dhahamee jira. Iddoo kornara kana qabatee taa'aa jira. Okay, so the envelope travel around the world through the mail. Karaa mana postaatiin jechuudha. Addunyaa guutuu deemaa jechuudha postichi.
chaappaa san qabatee jechuudha. So kana jechuu barbaadameeti jechuudha asirratti. That's it. Okay, let's move to the other one. Question number 14. Okay, what comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? Let's read it one by one. Hiika isaati wajji ilaalama. What comes once jedha. Wanti dhufu maali jedha. Once in a minute, daqiiqaa tokko keessatti yeroo takka dhufa jedha. Twice in a moment, okay, yeroo lama dhufa jechuun momentii keessatti yookiin immoo kana waan isinitti mul'atu danda'a. So bira kunna, but never in 1,000 years, garuu immoo waggoota 1000 lakkaa'amu keessatti gonkumaa kan hin dhufne maali? Riddliin akkana yookiin boon akkana afaan keenya keessa hin jirtu jedheeti yaada. So the answer is the letter M. The answer is what? The letter M. We are playing with what? With letter. Okay, qubeeleedhaan taphatu jira. Not on time. Yeroodhaan himite jechuudha. Okay. So the word minute yoo jecha kana fudhatte jechuudha. Jechi minute jettu tuni. Okay. It has what? It has M. Akkuma agartan M tokko qabdi asiin. Okay. The word moment jecha kanatti yoo dhufne immoo moment ka jettu maal qabdi? It has 2 M's. M lama qabdi immoo asirratti jechuudha. Moment yeroo jennu M as jira tokko, M lammaffaa as jira. So M lamaatu moment keessa jira jechuudha. Okay. But in this phrase, 1,000 years, we have no M here. 1,000 years jedhu keessa waggoota 1000 lakkaa'amu jedhu keessa M ni arganna hin argan. So kanaaf maal jedhe? But never in 1,000 years, waggoota 1000 lakkaa'amu keessa kan hin jirre kanaaf jedhe jechuudha. M as keessa hin argannu jechuudha jechuudha. So nuti waan biraa yaanna deebisaan immoo karaa biraa jirti jechuudha. Okay? It's good. This is the last riddle for today's class. Okay, Kutaa irraatiif inni kun ka xumuraa taha. It says, what begins with T, wanta T dhaan eegalu jechuudha, ends with T, T dhaan xumurama, and has T in it. If keessaayis T qaba jechuudha. So maali deebisaan isaa? What is the answer for this? The answer is a teapot. Okay. As you can see it, the word teapot start with letter T. Okay. Margitan. Jechi teapot jettu kun maaliin eegalti? T dhaan eegalti jechuudha. Akkuma asirratti start with T jedhetti. So T dhaan eegalti. Okay. And end this with the letter T again. T dhaan xumuramti jechuudha akkuma agartanitti. Okay. T dhaan eegalti, T dhaan xumuramti. Tiin biraa eessaas jirti? And it has T inside it. Asirratti maal jedha? It has T in it. Yookiin inside it jechuma barbaade. Keessa isaa maaltu jira? Ttu jira jedha. Tiin tun immoo T tamiiti? T shaayii tana jechuudha. Okay? T. Okay? Tiin tuni letteri osoo hin taane maal jechuu jira? It is something to be drink. Okay? What we mean here is it holds tea or the drink. Dhugaatii shaayii jedhamtu tanaatu jabanaa kana keessa jira jechuudha. Isa suuraa irratti argitan kana keessa isaa maaltu jira? Shaayiidha. Inni kan shaayiiti. Shaayiin immoo Ingiliffaan jechi maali? Tiidha. Okay? Tiin lameen duraatiif ka booda waa'ee qubee haasoo jirra. Tiin taan immoo isuma shaayuma sana jechuudha. Okay? San baanaa jechuudha. So maaliif
kanas tii jennee dubbisna, kanas tii jennee dubbifna. Shaayii dhugamsuunis tii jennee dubbifna. Garuu kun shaayiidha, kun immoo lameen hafan immoo lettariidha jechuudha. So kutaan irraa waa'ee riddleetii wal qabatu yookiin immoo hiibbootii wal qabatu isa kana fakkaata. I hope jechoota hedduu fi himoota hedduu hiikaa isaatii wajjin baranne jedheetiin abdadha. So kutaa itti aantuun hamma walitti deebinutti have a great time. Bye bye for now.